وإذا بدو أتأمل كتاب الرا وندم فرد لا يتم يسوهم كتاب هذا الزراعة سياحات جيف ندبر ما قبضه أما صدق في فواتي ليفهم أنا أقول جيرانيا برابر أرجع شوف كريستوس التمانية سينجرين دوام برابر أفوشي بقى نورا أما بالكتاب لنا مرتيسة ترين فرد لا يتم أما بقى دوق قبض وري دوق قبض يتم قدري تكبر رئيسة يلا أستاذ إلا لكن للي أكاسمتي هادوتو يدبر ما شافها مالي ورا كومنتي تيمتي ورا كومنتي بريسة بصف بايسر هذا باجو ديجرو كبنجيسي دنو ديجرو لكن ما شافني في دندا روان تبي أبو ورا جيسا أمانو سني مرة كون عارفة تبريسة بقى هونو لا كونه لا لوجيسا لا نو أبيت Koi akin angkan tanin jauh. Nanati. أبيت Itu berarti di rumah angkam najis apa juga konserami. نوني أمانا برات نولي هاسارمو حيدر نجي فتان تلاس Nama di وجزء sini. Itu ها berarti di rumah angkam najis apa juga konseramo serami. نما أندورا ولي هاسار ولي ناسا مالي أنا مخبرة كانت ما لافورا نكتة نما ميكا Waa'ee kanarraa maaltu isin galche amma waa'ee dubartii ajjeesaa waa'ee kana isaa bidda bara baraa gubachuuf qophooftanii inni lubbuu keessanii isin dhimne maaliif jechoota hin taane guddanii Itu berarti di rumah أنا ما كافي أبو هيدر ميت koi بليلي obsinet koi nanati. أوبسنا تواجه فدقول مي كساني رام Sa'aatii gagaafatte obboleetti. مسلمة تاو بربادا مي كساني رجع فدا Nanati musliman tayin Kana ati taanaan kinete. keessaan baradhu ta'eef. Koi me. Gaafii kun dhageeffadha. Nanati kinete osoni fini dua sodaadhaa fin dua dheefaa fin gara kiristaanaa dhufee jette amma quraana keessatti dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa kan jiru ati maal dheefa gara dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa kitaaba juutti dheyte dubrummaa hin qabdu duuf dheyte moo jiraachuuf dheyte. Abbaa kiyya macaamni akka tittiittu kanatti ni hiikamu bar akka tamma ajjeesaa bichaa keessaa fudhattee fi dukanaanii kan hiikamu. Siigalee Dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa seera jedhameef qaba muluu dubbisiin argatta. Na dhagaye ana waan seera kana Yesuus wangeela Maatiyos keessatti ani seeraa fi barsiisa raajota naan dura diiguudhaaf hin dhufne raawwachuudhaaf hin dhufe malee isa keessa hamma waaqaa fi lafti badanitti fidelli takkailleen osoo fiinxaan hin baane hin hafuuji. Dubartii ajjeesaa kajuu seera Yesuus seera kana raawwachuuf dhufe. Ati hoo dubrummaa hin qabdu duuf dheyte moo jiraachuuf dheyte amma. atamma gaafii kunuuna sa'a tokkorra haasaa oolle maa bifa haaraa gooteen akkaasta. Sitti mee ishii lama macaa hogganaan qabu muluu fi seera jedhameef qaba muluu dubbiste malee deebii hin argattu. Sushakkiin qabu bira kutaa ustaasin sushakkiin qabu. Anamma gaafii qaba obboleessu irra deebitee gizee dhibbaa nan gaafatin. Mee baqqaan illee musliima ta'edha waan haa deebisaa. نورا ينفعل Akkasiimi baga isin arge dhugaa waaqa. Beekaan ijoon jessaa oolan bara. Hagana turee waanuma isin jala dhaabadhee isin waliin dubbadhe carraa naa kennite yoo gaafiin gaafanne waa to'alle. Gaafii naanaati gaafii kudhan gaafatta rakkoon qabu. Takkitti man gaafadha kudhan itti wajjin qabuun. Ustaaz Talhaa gaafii gidduudhaan ustaaza dhiifama. Carraa naa kenni ka gaafii si gaafadha. Oyi naanaati kana deebiska kana yookaan macaafa dogongore yookaan anatu dogongore yookaan Yesuusti kijibe waa wahii jedhiti karaarraa kaasi malee akkanumatti banaa kaadhisti. Akkaan sin gaafannee matumaa macaafa qulqulluun kijiban jedhu jedhan si dhageetta. Atamma akkaan sin gaafanneef kana muluu dubbatta maaloo akka musliima ta'uu Wallahi miti kana dura karatti godi. Akkaan musliima ta'uu barbaaddu. Dantaakeetti musliima taatawee anaaf taataa miti. Kanis hin jedhu macaafni dubartii dubrummaan qabne hunda lafarraa fixaa jedha akkam goonaa. Biliyooniin gaafadhaati dhiisi. Akeekatitti dhiisi biliyooniin gaafadha. Gaafiin kiyya si jammar. Ishiin adeebis ka maal taate?
Ikkoo dura kan ana dura si gaafatee bar dubartii dubrummaa qabne macaafni ajjeesaa jedhaa si ajjeefne moo kam taana yaada kana hin fudhattu. Seera kana. Ajjeesuutti ila. Qonii obboleetti gubbaasaa osoo dubbistee waa biraa irratti akkana jedheera ta'a. Jalqaba irratti emmee gubbaasaa hin qabu macaafa biraa muluu dubbisuu barbaada. Muluu agarsiisa. Soora jedhameef. Buuti qabad. qoon jedhi. Gubbaa irratti. Biyyi gubbaasaa maayidha mata dureensa maal jaan jessita namaati. Ofii kee jaan ja'aumaa tokko hin beektu. Ila mata duree muluma isaa fidimee ammaa heedeer kanaa miti. Hin fudhataa yoo sani. Keessaa ba'ii dubbifadhu obboleetti. Yoo sin fudhataa. As teessee maqaa Yesuus Kiristoos hin arrabsiisi. Ga'istoota faana waan qooda tokko qaba. Abiddaan ogubaa jedha saa ijoolleen nagarre takkaan agarre. Abiddatti qabsiisaa jedhaan yootiin intala durbummaa dhabdeedha. Keessaan gadi baasa. Sagal 21 irratti ibiddaan qabsiisaa jedhe fayyaasiif. Keessa maal jedhaan jedhe keessa barsiisni. Namoleen dubartii qabdee ajjeesaa jedheen beeku macaa quraanni kee. Kenna dubartiin amaanaadha, dubartiin adaraadha, dubartii tiksaadha, dubartii kunuunsaadha, dubartii jaaladhaadha, dubartii gargaaraadha, dubartii jaaladhaadha, dubartii dhungadhaadha, dubartii hintiliisaadha. Akkanan jedhu hin sobiin keessan dubartoonni jannatumayyuu galuu hin danda'an. Miila keessan jala foqqoqanii galu. Ragaa keessanuma keessa dubbisi. Ishi ammaadhis waan ragaan qabne naasanii nuti bakka kun dubartii amma reef ilaalle naanaatiin dhagaa hundi keessa warra amma dhuftan akkas ni maa obsineetiin gad darbii yookaan mutu dhaqabi hundi keessa warra amma dhuftan dhagaa reefuu ani dubartii dubrummaa hin qabne macaafni ajjeesaa jalqaba irratti ati macaafa hin fudhattaa jennaan takkallee osoo keessa hambiif nu fudhattaa hin fudhattaa hayyee macaafni dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha si ajjeefna hayyamamtuudha jennaanii Qur'aan dubbisarta malee macaafni kenna kanan dubbatu nan gitti wallahi alazim namni as jala jiru okay wait isheen haajettu isheen maal gadar muyutana billi obsitu maal osita takirmo gadis darba wallahi dubartiin dubrummaa hin qabne hundi haa ajjeefamtu jedha macaafni keessan waan kana fudhattaa jennaani lakki macaafni kenna kanan dubbatu Qur'aan dubbisu jirtaa nan gitti hayyi ragaa kun oowuu jedhe ergan bira kaayee booda kun seera muuseeti aboqoy kun seera muuseeti nan gitti seera muusee hin fudhattu jennaani nan fudhadhaa nan gitti deebitee ammoo seerri muusee ammoo ulfaataadha waan ta'eef hin qeebaluu gitti xalahaan dhufee kunoo seera Yesuus Kiristoos ani seera raajota mirkaneessuudhaaf jabeessuudhaaf hojittii godhaaf malee waanan balleessuudhaaf diduudhaaf dhufee miti kan jedhu finne lachuu fudhachuu diddee jechuudha akkana ta'aa jirra. Kanaaf ila akkasitti hin taa'in jedhe ila muluu isaa lakkoofsa tokko irraa naa baasi ofii kiyyaa dubbisa lakkoofsa tokko irraa naa baasi kan seera jedheef qaba waan jedheef qaba malee Ugusan fudhataa. Fudha macaafa kiyya bara maal taaree maal rakkoo qabaree. Maal rakkoo qabaree. Maanteessi hime jalqabuma waan kana olillee dubbate ancaafata qulqulluu hiyyeella'u si jedheeraati. Kanaaf si jala dhaabbattee haasaara. Silaa dudabeette ta'e qaata si jira lixaama. Ana maaltu na ajjeesaan. Jeenata gadaabboo. Jeenata kamiin? Oya tofiin ajjeesu eddamoo. لك أنا مثل هذا برو مشافة والله لازم أنا أما في سجى سماء دموي ولك أبنمو كيسي تاسو أكنا مركا كبوتين برسلا لك أبو أما في سجى أنغرو مشافة كنا نينكا بجوان أما بيلي ودو جالي كان ندبت وبر لقيك أما مشافة كنا نما نينكا بجا سيرا سامو هجتي كو بربادا وإني لتكوزكم bakka amma kunoo ajjeechaa kanaafaa eega seera waan ta'eef amma seera Itoophiyaa kana nama jaalladhus jibbus dirqama hojiitti kenna hojiitti hin deeka maaliif ittiin jiraachuu jira waan ta'eef naa ta'uu baatu amma kun seera macaafni kun lafa kaa'ee yoo anillee hin jaallanne anillee ittiin bulle asitti bulloo qabdaan anammoo si gargaara sagalee waaqayyoo dhugoomsuudhaaf dha'uu fa'aan muruu fa'aan si gargaaraan rakkoon qabu. Kanaafuu na wali ajjees. Awaan si gaafa tokko na hin. Waan si jaaru na dhageeffataa ta'u buleessu. Ambee waan dubbadhee bira dhufee. Oomishanafaa waan si gaafa dhagaa.
ما يتنانتي maane idde koy waan isi yaadhi sukaartiis samii uume bakka kanatti si qaqqabe. koy tu caalee miti bar Deebitee jirti deebitee. gaafii keenarraan fudhattu Wallahi. Ustaaz Xalaan yoo jirta dubbadhu. Ni jira Ustaaz Xalaan. Ni amma yuuneeta. Bakka Haydari onnidha. Isa dawwalameessa. Ustaz Talaha aangoo hunda golgoleessee fi marzuuqi kenneera mucootan afaatti wallaalle loqoo darsii kanallee qaceellumatti hin beekalleedha. Arsiin guutuun alhamdulillah musliima garuu waan mucayoon tun keessaa taate hin beekne rabbiin haa deebisu. arsiin muluun jedha attaabee amma zerii irra baay'ina arsiidha kapheentee ta'e robbo. Warri duraani sukkaaraaf zayitiidhaan beelaaf wanni shawwatamillee sukkaarallee kennineerraa fi dukeetis bakka deebisneerraa ummanni islaamummaa fudhateera. Asii walaafa wajjinu ulee kana walaafa wajjinu ulee kana walaafa wajjinu siigalee buleessoo haganaa waa amala qabduuf si bira ture si wajjin haasaa jiran dhugaa waaqaa siigalee tokko namas hin arrabsu namni isa kan arrabsus hin barbaadu kan namas arrabsu hin barbaadu kiyyasaa akka arrabsan hin barbaadu siigalee. Akkuma siif nafsee anaafis nafseedha. Kanaafuu zayitii minaan zabba zayitii miixaa bakurri maayii miixaa waannaa jennata galuu kasii galee zayitii dhufee sooqiddaan dhufee an dhimma hin qabu waannaa jireenya bara ittiin argachuu kiyya qofaadha. Sii galee garuu amantaan kiristaanaa Wallahi wa billahi wa rabbal ka'aba duutee miti jiraatte sammuun keetu jireenya bara siin kennu osoo lachuun cabte. Ila ati kakak gedha haga fete ani wae ka batana na hiti bakka wa ka batana na hiti bakka muslima ta amma na fidde kun wa asuka homa fidde male ama tamale bila shakti jannata waan jira nargitu haga islaama taatu male khara jannanni beesin baatu police alle argitu kanatti nyaadhu dhugi dhugawa ila sana esena rabbi anga yesuusin fudhatte akka yesuus soome sanit akka yesuus salaata sanit waa yesuus raawwatu male maqaa isaa yaamu waadaan waa tokko faayidaa jiru badaa waa jiraafta yesuus isi waa jiraata raawwachuun seera yesuus raawwachuun keessatti Yesus Kristus dubartii waa tokko gaafatu waa tokko beekin jedha yoo beeku barbaadde abbaa manaa gaafattu jedha Yesuus caafata keessatti ay ati bakka rakkoo qabda dhugaa rabbi kanuma keessa fiigaa ulee takka qabataanatti nimin an kanaan dhaga'u nama bakkee takka fuudha bakkee takka dubbisu dhageeffadhuan fakkeenyaaf kam feetare bakka tamma dubbiste kanattis rakkoo Omar kabeettee dubbataa tamee fakkeenyaaf quraan yoo dhugaa dubbanne dubartii sammuun isii hir'uudha jedha. Siigalee fakkeenya yoo fudhanne. Dubartiin abbaa manaa ishee waa gaafattuu ka jedhe illee rakkoo maal qabaree abbaa manaati sunis. Osoo hir'utoo baattee eenyummaa fudhatta. Fatana goote bakka nagaan naa buliin dhoom eega gaafii kiyyanarraa fudhatu. Amma jechi kun amma jecha agartii bika kanatti argu jiru kana dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisu warra ciisanii beekan hundumaasu ajjeesaa. So bukan namni kun amma dubartii tun yoo durmaa qaba wajjin ciisu. Okay. Yoo durmaa qaban immoo ajjeefamuu qabanidha. So afaaniin dhaluu deemanii iddoo matarashaa. Ani waan tokko bicha inni dabarfadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durummaa isaanii qabatanii afaaniin dhaluu deemanii. Barsiisaa Haydar. Namicha silaa maqaaf nama guddaa. Barsiisaa Marzuuqi aangoo golgoleessee isinii kenneerani. Silaa yoo silaalaan profaayilii kee nama guddaa. Ayyee eebbifama. Ani waan tokko bicha nameen